Maqaa Waaqayyo kana baatti kan ilmaa kan hafuura qulqulluu Waaqayyo tokkoon sagantaa keenya jalqabneerraa obboloonni walottonni biyya keessas biyya hambaa jirtan hundumti keessan bagaa nagaa taatan isiniin jedhee nagaa kun isiniif dhiyeessa. Egaa yeroo hundumaa roobii sagantaa keenya waaqeffannaa keenya isa roobii jalqabnee jirra. Arras akkuma amala keenya mucaan koo qomoon faarfannaa nuuf qabatee dhufee jira. Faarfannaa kan erga dhageenye booddee sagalee Waaqayyo nutti dubbatu wajjin dhageenya. Waaqayyo nu eebbisaa, Waaqayyo nu fayyisaa, Waaqayyo nutti dubbata, nu gorsa, nu jajjabeessaa, nu hifata waan ta'eef sagalee isaa wajjin dhageenyu. Boloonni galaa jirtan Waaqayyo sinaa eebbisuu eebbifama. Mee faarfannaa kanaan Waaqayyoon waaqeffanna. Fanako arkanane godati Yesu naganako undijre amananako Yesu sinafkamena naganako undijre amananako Yesu sinafkamena. Hallelujah. Utuzintane Torarranjiru Turemmakanko Situ dabana mulachuni devan idom mudako Janake nanjallata mevan fulanamati Situ jirafani lubun jirateka amarati Naganagako undejirena amananako Yesu sinafkamena naganagako undejirena amananako Yesu sinafkamena. Ofati base oksa kotime nagargarina jede abdate namnani mate yota edina rikim fananko iddagarara Nabus furmata namni jabate ege guyake garu Arka ulfata naganagako undejirena amananako Yesu sinafkamena naganagako undejirena amananako Yesu sinafkamena. Naganagako Oh Naganagako Anapabako Oh Naganagako Oh Naganagako Anapabako
gaarii gooftaa ko hundi jiraate akka nagaa keetti nan boqochiisu dhugaadha Yesuus baay'ee ol taaneyyuu amma muraasa argeera jaane qabeenya caalaa beekumsa faallada Yesuus kan kee nagaani nagaa koo hundi jireenya amanannaa koo Yesuus naaf qabeenya nagaa koo hundi jireenya amanannaa koo Yesuus naaf qabeenya nagaa koo hundi jireenya amanannaa koo Yesuus naaf qabeenya nagaa koo hundi jireenya amanannaa koo Yesuus naaf qabeenya nagaa koo hundi jireenya amanannaa koo Yesuus naaf qabeenya nagaa koo hundi jireenya amanannaa koo Yesuus naaf qabeenya nagaa koo hundi jireenya amanannaa koo Yesuus naaf qabeenya nagaa koo hundi jireenya amanannaa koo Yesuus naaf qabeenya. Sagaleen Waaqayyoo akkas jedha yeroo dubbatu isa garaa isaa cimsee si amanatu sababa inni sitti of laatuuf ati nagaa guutuudhaan hin eegdaa jedha. Waaqayyo biyya eeguudha yoo baate eegduun akkasumaan dhamaati. Eegaan keenya nagaan keenya Waaqayyoodha. Addunyaa nagaan qabne biyya nagaan qabne keessatti nagaa nuuf laatee arras akka kanatti akka wal arginu isa godheef galanni isaaf haa ta'u. Ammayyuu lafa jirtanitti nagaan Waaqayyoo inni hubummaa hubanna nama hundumaarra darbu isiniif haa baay'atu. Obboleessa keenya Alamuu Waaqayyo guddisee baay'isee si haa eebbisu. Faarfannaa isaatii Waaqayyoon waaqeffanne mi ammamoo Waaqayyo isa nagaa keenya nuuf ta'e isa nagaa nuuf laate galateeffannee sagaleen narra nutti dubbatu olii wajjin dhageenya. Hallelujah. Waaqayyo Abbaa, Waaqayyo Ilmaa, Waaqayyo Hafuura Qulqulluu Waaqa sadan tokkoo galanni siif haa ta'u. Nagaa nuuf taatee nagaa nuuf baay'istee yaa Gooftaa addunyaa nagaa hin qabne biyya nagaa hin qabne keessatti nagaatti nu jiraachiftee har'aan nu geesseettaa maqaan kee haa eebbifamu. Ammas hin kadhadha wanta nagaa keenya hatu booressuu barbaadu inni kamiyyuu maqaa Yesuusiin lafa jirutti rukutamaa haa ta'u. Gooftaa sagalee kee nutti dubbadhu dubbii kee nu barsiisi mee waan gochuun nu ta'u nu hubachiisi yaa Gooftaa balleessaa fi akka cubbuu keenya moo nuuf dhiisi nuuf kadhatami jalqabne hamma xumurutti nu wajjin ta'i natti dhimma ba'i natti fayyadami maqaa Yesuus Kiristoosiin ameen. Sagaleen torban arfan tokkoof dubbachaa jiru fedha Waaqayyoo beekuu waan Waaqayyo na keessa kaa'e waan Waaqayyo na keessa bushe waan Waaqayyo na keessa kaa'een isinii wajjiniin hirmaadha. Fedha Waaqayyoo beekuu arras irra deebi'een dubbadhaa. Fedhi Waaqayyoo namni hundinuu akka fayyu dhugaa beekuu bira akka ga'u barbaada Waaqayyo. Fedha isaati kun namni kamiyyuu akka fayyu dhugaa beekuu bira akka ga'u Waaqayyoon fedha. Eenyuyyuu akka badu eenyuyyuu akka du'u fedha Waaqayyoo miti. Eenyuyyuu akka badu eenyuyyuu akka du'u fedha Waaqayyoo miti. Torban lamaan darbee kan nuyi walii wajjin ilaallee waa'ee warra mana Waaqayyoo keessaa ba'anii warra akkasiif namni akka barbaachisuti kan nuun irraa jalqabne Yaaqoob boqonnaa 5 mee sagalee kanarra sirra deebi'een dubbisa obboloota. Yaaqoob boqonnaa 5 lakkoofsa 19-20 obboloota koodha. Isin keessaa namni tokko dhugaarraa yoo jallate mee dhagaa dubbii kana. Isin keessaa namni tokko dhugaarraa yoo jallate namni biraan deebisee kan isa fidu jiraachuutu hin ta'a. Inni nama cubbamaa karaa jal'aalaa deebisu kuni lubbuu du'a oolchuusaa baay'inni cubbuus deebi'ee kan argamne gochuusaatiidha. Isin keessaa namni tokko dhugaarraa yoo jallate barri kuni
baratti dhugaarraa nama jallisudha. Namni yaada waaqayyoo keessaa, mana waaqayyoo keessaa, isa kan waaqayyoo keessaa, dhugaa keessaa ba'uudhaaf barri isaa bara baay'ee nama sossobudha. Egaa namni dhugaarraa yoo jallateedha isin keessaa nu gidduudha namni dhaqee isa fiduu hin barbaachisaadha. Torbanoota lamaan darban kana ilaalle namoonni barumsi kun isin darbee YouTube korra galtanii argachuu dandeessu. Torban irraa moo kan wajjin ilaalle namoonni akkasii yemmuu isaan deebi'an immoo namoonni akkasii gara gooftaatti yemmuu isaan deebi'an, gara qalbii isaaniitti yemmuu isaan deebi'an, gara sammuu isaaniitti yemmuu isaan deebi'an, yaada garaa isaanii qalbii diddiirratanii iddoo isaanii durii yaadatanii mana abbaa koonaa wayya jedhanii yemmuu dhufan immoo fuula ifaadhaan simachuu qabna. Kuni macaafa qulqulluudha jennee wangeela Luqaas boqonnaa 15 irra isa jiru waa'ee Yesuus Kiristoos warra badanii fakkeenya garagaraa inni kaasee dubbateti walii wajjin ilaalaa turre. Arras irra deebi'een isinitti dubbachuu barbaada boloota ko. Namoota mana waaqayyoo keessaa ba'an yemmuu isaan deebi'anii ceepha'uu hin qabnu. Ceepha'uu hin qabnu. Obboleessi isaa kana godhe. Ilmi namichaa inni hangafi lafa qotiisaa ture deebi'ee manatti yemmuu dhiyaatee sagalee weedduu sagalee sirbaa dhaga'e. Yemmus ijoolleen isaa keessaa tokko ofitti waamee maaltu argamee jedhee gaafate. Gurbichi immoo deebisee obboleessa keetu deebi'ee galee kanaaf nagaadhaan fayyaatti waan argataniif abbaan kee tuntunnoo isa coomaa qalchisiisee jedhe. Kanarratti ilmi inni hangafni aaree manatti galuu dide. Abbaan isaa yemmus galitti ba'ee ola galuuf guddisee isa kadhate. Inni garuu deebisee abbaa isaatiin ilaa ani waggoota kan hundumaa akka garbichaa siif hojjechaa jira. Takkas abboommi kee didee hin beeku. Ati immoo irmooleettii tokko iyyuu hiriyoota koo wajjin akkan itti gammaduuf takka anaaf laattee hin beektu jedheelaa waan inni jedhu. Amma garuu ilmi kee inni qabeenya kee hundumaa gaalamoota wajjin fixe kuni deebi'ee dhufuusaaf xunxunnoo coomaa qalteeree jedheen. Wanta inni gochaa tureen, wanta inni hojjechaa tureen, wanta inni raawwachaa tureen ilmi kee inni gaalamooti jedhe. Qabeenya kee fixee dhufeefiti xunxunnoo cooma qaltee deebi'uu isaatti yaada garaa geeddarasuu isaatti qalbii diddiirrichuu isaatti hin gammanne. Firoota koo yeroo namoonni deebi'uu gammaduu qabna. Kun baay'ee laphee koo qabatee jira, garaa koo qabatee jira, na keessa guutee jira. Isa kanan obbolootaa jaalalaan isinitti hima. Nama deebi'utti gammaduutu nurra jira. Maaliif? Waaqayyo namni hundumtuu akka fedhu barbaada. Wanta inni kanaan dura godhetu kaasee haasa'utti ka'e. Wanta inni kanaan dura godhetu kaasee dubbachuutti ka'e. Gaalamoota wajjin qabeenya kee fixee dhufe. Isaaf qaltaa hin ta'uuf waan jedhu fakkaata. Ta'uun qabu kun yommuu namoonni deebi'u gammaduu qabna. Arrammoo kan nu waliin barannu waaqayyo keessa koo kan kaa'ee sagalee inni naaf kenne arras irra deebi'ee kanan sin yaadachiisuu barbaadu. Namoota akkasii irratti immoo hojjechuu qabna. Namoota ba'an irratti, namoota kufan irratti, namoota gara booddee isaaniitti deebi'an irratti hojii barbaada kun. Bara kana namni badaa har'as irra deebi'een dubbadha. Namni badaa waa'ee walii dhimma hin qabu. Namni tokkummaa qulqullootaa keessaa baanaan hin be'e bakka. Badaa dhimma walii hin qabu. Deebii walii irratti badaan hojjennu. Garuu kuni hojii mataasaa danda'eedha obboloota ko. Namoonni mana waaqayyoo keessaa yommuu isaan ba'an, mana waaqayyoo dhiisanii yommuu isaan adeemanii hojii barbaada. Arras balleessaa isaanii isa kaleessaa ituun ta'in, ituun lakkaa'in, akkuma kanaan duraa simachuu akka qabnu sagalee waaqayyoo naaf kenneen isinii wajjiniin hirmaadha. Kanan irratti hirmaannu moo ergaa Phaawulos gara Filmoonaatti erge. Mee dubbifadhaa dubbii kan boqonnaan qabu. Ergaa Phaawulos gara Filmoonaatti erge. Filmoonaaf barreesse. Tokkoffaa Phaawulos Filmoonaadhaaf nagaa dhiyeessa. Nagaan isiniif haa ta'u isiniif iyyuu. Akkas jedha. Ani Phaawulos Kiristoos Yesuusiif jedhee hidhameetu hin jiru. Ximootiyoos obboleessaa wajjin gara Filmoonaa jaallatamaa hojiittis hidhata keenya ta'etti.
akkasumas gara obboleettii keenya Aphifiyaatti gara Arqiqooksis isa wallaansoo keessatti hidhata keenya ta'etti gara waldaa mana keetti walitti qabamanii jiranittis kana caafuu kooti. Waaqayyo abbaa keenya gooftaa keenya Yesuus Kiristoos biraas nagaan isiniif haa ta'u. Waaqayyo abbaa keenya gooftaa keenya Yesuus Kiristoos biraas nagaan isiniif haa kennu jedheetu isa jalqabaa Phaawulos Filmoonaadhaaf obboloota isa bira jiraniif waldaa mana isaatti walitti qabamtee jirtuufiti nagaa dhiyeessa. Irra deebi'een jedhanis obboleettii nana obboleessa nana lafati jirtutti nagaan siif haa ta'u. Nagaan siif haa ta'u. Nagaan naaf haa ta'u. Nagaan nuuf haa ta'u. Irra deebi'een jedha sagalee Waaqayyo kana irratti hundaa'e nagaan biyya keenyaaf haa ta'u. Nagaan saba keenyaaf haa ta'u. Nagaan warra nagaa dhaban hundumaaf biyya nagaa dhabdee goolamaa jirtu kanaaf nagaan haa ta'u. Jalqaba maalittiin jedhaa nagaa dhiyeessaaf. Lammaffaa irratti Filmoonaa waa'ee amantiisaa waa'ee jaalala isaatii itti kaasa. Phaawulos akkaataatti waa dubbatu beeka. Akkaataatti nama wajjin haasa'u. Akkaataatti namatti dhiyaatu. Akkaataatti nama argachuu beeku. Akkaataa haasaa beeka. Waaqayyo akkaataatti haasoftu siif laatu. Si abarsiisu Waaqayyo. Xinnaattis guddaattis beekaattis wallaalaattis attamitti dhiyaatte garaa isaanii akka argachuu dandeessu Waaqayyo hubannaa isaa siif laatu. Akkas jedha jaalalaaf amantii Filmoonaa. Akkas jedhan yeroo kadhata koo keessatti maqaa kee dha'u hundumaatti Waaqayyoon nan galateeffadha. Waa'ee keef nan galateeffadha. Dhimma isaatti tun galiin dura waa'ee keef kadhata koo keessatti Waaqayyoon nan galateeffadha. Jaalalaaf amantii ati gooftaa Yesuusiif warra Waaqayyoof qulqullaa'an hundumaaf qabdus dhaga'eera. Jaalala kee dhaga'eera. Amantii kee dhaga'eera. Jaalalachi warra gooftaa Yesuus Kiristoosiin amanan hundumaaf qabdu. Warra gooftaa jaallatan warra gooftaa qaban jaallachuun dirqama jira. Dirqamni jaalalaa nurra jira. Kanan dhaga'eedha. Nuyi kiristiyaana taanee wal jibbuu hin dandeenye. Waaqa jaalalaa waaqessina. Ergaan keenya ergaa jaalalaati. Gooftaan yommuu deemes an akkan isin jaalladha isin wal jaalladhaa jedhee erga kan gooftaa taane erga kan Yesuus taane obboleessa jaallachuun obboleettii jaallachuun qulqulloota jaallachuun dirqama keenya. Phaawulos Filmoonaa keessatti kana arge kana dhagee gooftaatti amanuusaa obboloota jaallachuusaa wanta gaarii nu keessatti argiteefis hojjeta hundumaa hubattee hojii amantii keessa hormaachuu caalaa akka mul'iftuuf nan kadhadha. Yaa obboleessa ko ati warra Waaqayyoof qulqullaa'an garaa ciibsiteettas kanas jaalala kee isa keessaan gammachuudhaaf jabina baay'ee argadheera. Hin jajata waan inni godhe kana. Waan inni hojjete kana. Obboloota jaallattaa. Ati garaa nama ciibsitaa. Isa kanaaf hin jatatan ituu jirru wal jajachuun gaariidha. Ituu jirru wal jajachuun gaariidha. Sabni keenya namni keenya yeroo baay'ee erga namni du'eeti erga namni darbeeti waa'ee isaa haasa'utti ka'a. Ni nama akkasii ture, ni nama gaarii ture, ni nama akkasii ture. Ituu jirrus waa'ee walii waan gaarii dubbachuun dandeenyaan iyyuu akka kana barreessuun gaarii barreesseetu lafa kaa'e. Egaan gara ijoo dubbii inni itti adeemaa jiruun isinitti agarsiisuu barbaada. Maaliif kana hundumaa jechaa akka jiru Phaawulos waa'ee Oneesimoosiin itti kaasadha. Sadaffaarratti waa'ee Oneesimoosiin itti kaasa. Lakkoofsa 8 kaasee gaaffii waa'ee Oneesimoosiif gaafate. Filmoonaa gaafate. Ani waan gochuun siif ta'u si abboomuudhaaf karaa Kiristoos ija jabinallee qaba. Garuu akka inni taasifame. Garuu ani Phaawulos jaarsichi amma Kiristoos Yesuusiif jedhee kana ni hidhamee jaalalaaf jedhee si gorsuu nan fo'adha. Waa'ee ilma koo Oneesimoos isa ani mana hidhaa keessa taa'ee abbaa ta'eefin si dhageessifadha. Waa'ee nama tokkoo itti kaasa. Ani waa gochuuf si abboomuu fi nan danda'edha. Amma garuu akka kanatti sitti dhufa miti. Garuu an amma Phaawulos jaarsichi karaa Kiristoos Yesuus hidhamee kanan jiru jaalalaanan si gaafadha.
maal gaafata? Waa'ee ofii isaa miti, waa'ee jireenya isaa miti, waa'ee isa hidhamee jiru miti, mana hidhaatti akka inni isa gargaaru miti. Maal isa gaafata? Waa'ee ilma koo Oneesimoos isan amma mana hidhaa keessa taa'ee abbaa ta'eefii jiruun sin dhageessifadhamee waa'ee isaa waan dhaga'eedha. Waa'ee Oneesimoosiin waa si dhageessifachuu barbaada. Meena dhaga'e waa'ee isaa. Eenyu Oneesimoos kun? Oneesimoos inni Phaawulos Filmoonaatti kaasee haasa'u kuni eenyu? Gabaabsee kan hin dubbadhu. Oneesimoos kuni kanaan dura nama kana miidhee ture. Filmoonaa kana Oneesimoos kuni miidhee ture. Nama kanatti itti balleessee ture. Filmoonaatti jaarsummaa sin fakkaata, waan gidduu galuu sin fakkaata. Amma garuu Oneesimoos akka isa duraa miti. Geeddarameera amma, jijjiirameera amma, abbaa hafuuraa isaa ta'een jira amma. Akka duraatti in ilaaliinii jedha. Amma garuu Phaawulos nama kana mana hidhaatti argatee irratti hojjeteera. Namoota mana Waaqayyoo keessaa ba'an, namoota kanaan dura balleessan, namoota kanaan dura kufan koo jirana hojiitu barbaada. Irratti hojjechuu qabna. Yeroo baay'ee ol irratti haasofna malee, ol irratti barreessina malee, ol irratti wallafafna malee, badaamoo namni irratti hojjetu hin jiru. Mee atumti of gaafadhu, anis ofan gaafadha. Nama meeqa dhattee barbaaddee beektaati? Nama meeqa gaafattee beektaati? Nama beekati hojii gootettee nama kana mana Waaqayyootti deebisuu qaba jettee kadhachaa fi duukaa bu'aa jirta. Moo akkumatti bakka kana booddee kun naman taatu. Rakkina keenyatumaa inni takka budaa dhannaani garraamiidhan jedhu. Namni budoomame immoo garraamii ta'uu danda'a. Hafuurri budummaa sun keessaa rukutamnaan. Kufnaan waan ka'u nutti hin fakkaatu. Bannaan waan deebi'u nutti hin fakkaatu. Mee waa'ee nama meeqaa irratti hojjechaa jirta? Dur tarii mana Waaqayyoo keessaa meeshaa taphachaa kan turan jiraachuu danda'u. Har'a garuu warra sirbaniif kan taphatan. Faarfachaa kan turan har'a garuu sirba kan baasan. Lallabaa kan turan, raajaa kan turan, mul'ata himaa kan turan, dinqiin ittiin hojjechaa kan turan, barsiisi isaanii barsiisa gurguddaa kan turan. Har'a garuu diraagiidhaan, shiishaadhaan, ashiishiidhaan biyya keessas biyya hambaas ta'uu danda'a. Haraara garagaraan, suusii garagaraan qabamanii mana Waaqayyoo keessaa kan fagaatan jiraachuu danda'u. Meeqan keenyatti akka Phaawulos Oneesimoos irratti hojjechaa jira. Mee dhaabannee of gaafannu firoota ko. Meeqan keenya tarii gammannaa ilaahii namni kufuu isaatti, nurraayyuu adda ba'uu isaatti, garaa Kiristoos qabaachuutu nurra jira. Meeqan keenyatti waa'ee warra akkasii nutti dhaga'a. Irratti hojjedheera wanta ta'eef amma inni akka isaa duraa miti wanta ta'eefi nama kanaa simadhu jedhan. Amma wanta inni filmoonaa irraa barbaadu akka duraatti in ilaaliin. Amma inni siifis anaafis dhimma baasa. Yeroo tokko mana Waaqayyoo keessa amma tokko bubbuleera nan arga. Isa warri kaan itti dadhabanii fidaniyyuu, itti dhamaanii fidaniyyuu, duukaa bu'anii fidaniyyuu badaa dhimma isaan qabu. Ofii keenyatti dadhabuu dhiifne, ofii keenyatti dhamoo dhiifne, ofii keenya farbaannee fiduu dhiisaati. Isuma warri kaan fidaniyyuu bara fuudhan laannuuf keessumaa warri iddoo qabnu, keessumaa warri tajaajila irra jiru, keessumaa warri mana Waaqayyoo keessa amma carraa tajaajiluu qabnu badaa iddootti illaan. Akka ofirraa dhibu tuffachuu eegoon Phaawulos egaa filmoonaadhaan akkas jedha. Nama kana irratti hojjedheera daraa. Irratti hojjedheera. Kanaaf lakkoofsa 11 kaasee inni dursiif dhimma kan hin baafne ture. Amma garuu siif anaaf dhuguma dhimma kan baasudha. Hallelujah. Inni siif dhimma kan hin baasne ture. Amma garuu si duwwaaf iyyuu miti. Siifis anaafis
dhimma baasaa namoonni waa tokkotu lallabuni gara sammuu koo gara laphee koo dhufe jarana namoonni ba'anii deebi'an ko arganiir wanta ta'eef isa durii caalaa nu fayyadu miidhamasa cabasa gaddasa waan isaanirra gee waan beekaniifi isa durii caalaa nu fayyadu waan danda'aniif waa'ee nu baasu dhimma nu baasu waan danda'aniif qabachuu qabna ofitti qabuu qabna maaliif arganii dhufanika ba'anii dhufanika waan isaanirra gee beeku qabu mucaan badee sun maal jedhe yoona namni baay'ee mana abbaa kootii qananiitti jiraataa anaddanaan nyaata booyyeellee nyaachuudhaaf gojomaa isa iyyuu nan dhabee kanaaf mana abbaa koottan deebi'a yeroon deebi'u abbaa koon sis waaqayyoon yakkeera akka garbichaatti malee akka ilmaattu jiraachuun barbaadu maaliif miidhama sana argeera wanta ta'e argeera waan irra gee argeera warri ba'anii deebi'an ko baay'ee nu fayyadu wanta ta'e danda'aniif jarana kottaa isa darbeen hin ceephaanu akkas turtee ti kana gootee ti kana raawwatte hin ceephaanu waaqayyoon dhiisennaan hin dhiisedha ani deebi'ee cubbuu keeyyuu hin yaadadhuedha galanni isaaf haa ta'u kanaaf Phaawulos Filmoonaadhaan akkas jedha inni dur siif dhimma kan hin baafne ture amma garuu siif anaafis dhuguma dhimma kan baasudha isa deebisee gara keetti ergeera garaan koos isa duukaa dhufaa jira garaan isaa akka inni raafamuuf ilaala anillee wangeelaaf jedhee yeroo ani hidhamee jiru kanatti qooda kee akka inni anaaf hojjetuuf of bira tursuullee barbaadeen ture garuu hojii gaarii ta'e hojjechuutti giddiidhaan utuu hin ta'in fedha garaa keetiin akka ta'uuf yaada kee duuba waa tokkollee gochuu hin jaallanne gurbaa kana irratti hojjedheera itti dadhabeera itti dhama'eera of biratti iyyuu hambifachuun barbaade na fayyada anaanii amma garuu fedha kee duuba waa gochuun hin barbaanne kanaaf akka duriitti isan ilaalin akka yeroo darbeetti isan ilaalin akka yeroo kanaan duraatti isan lakkaayin amma dhimma sii baasa si fayyada si gargaara isa durii caala warri deebi'an warri qalbii diddiirratan warri arganii dhufan isa durii caala nu fayyadu wanta ta'eef haa qabannu obboloota haa qabannu galanni waaqayyoof haa ta'u haa qabannu lakkoofsa 17 kaasee akkas jedha tarii yeroodhaaf sirraa gargar ba'umsaa yeroo hundumaa akkati isaa wajjin haftuuf ta'a kanumti yeroodhaaf kan inni sirraa gargar ba'e iyyuu yeroo hundumaa sitti hafuudhaaf ta'a si'achi akka obboleessa jaallatamaa isa garbichaa oliitti isa fudhadhu malee akka garbichaatti miti anaaf iyyuu erga akkas jaallatamaa ta'e siif immoo namummaa isaatiin gooftaattis attan cimsee siif haa ta'ure wajjin turan isa biraa ture isa biraa tajaajilaa ture isa biraa hojjechaa ture Filmoonaan beeka nama kana sirriitti amma immoo isa durii caalaa dhimma sii baasuu danda'a waan ta'eef erga anaaf akkas ta'e iyyuu siif immoo dhimma caalaa baasuu waan danda'uufi nama kana simadhuutii itti gargaaramii jedha Phaawulos waa'ee nama kana amma akka inni dhimmu lakkoofsa 17 kaasee immoo baay'ee na dhibe akkas jedha ammas an hidhata kee ta'uu koo kan yaaddu erga ta'e ani hidhata kee ta'uu koo kan yaaddu erga ta'e anaan akkana simatetti Oneesimoosiin simadhu akkuma naan na jaallattu akkuma naan na simattu akkuma naaf iddoo qabdu ana Phaawulosiif hidhata kee kan ta'e akka naaf yaaddu akka na simattetti isa simadhu wala siman warra jiran duwwaa miti warra marra ayyaanni irra jira dibati irra jira waaqayyotti gargaaramaa jira waaqayyotti fayyadamaa jira bu'aa nuuf ta'aa jiru jennu qofaa miti warra badanii deebi'anis wala siman inni waasitti balleessee yoo jiraate maal wanta garaana nyaate tokko kana laalame inni waasitti balleessee yoo jiraate yookiis gatii yoo isarraa qabaatte anatti lakkaa'i ammam nama yaada gatiin irra jira yoo ta'e natti lakkaa'i ani Phaawulos gatii isarraa qabdu siifan baasa jedhee kan harka kootiin caafuu kooti
Kana malees olchaa kootiif akkati ofii kee gatii gooti anaaf baasu jirtu sittimuun anan barbaachisu. Egaa obboleessa koo maqaa gooftaatiin dhimma kana anaaf raawwadhu Kiristoosiif jedhiitii garaana ciibsii. Maqaan isaa eebbifamu. Dubbifadhaa meesinis yoo gatiin isarra jiraates gatii isaa nan baasa. Gatii isarra jiru nan kaffala. Akkuma na simateetti simadhu. Yaa obboleessa koo egaadha. Maqaa gooftaatiin dhimma kana anaaf raawwadhu Kiristoosiif jedhii garaana ciibsi. Simadhu. Fudhadhu. Iddoo kenniif. Akka tasaa peejii kana keessa galtanii dhaggeeffachaa kan jirtan, karaa yuutuubii na dhaggeeffachaa kan jirtan, luboota kan taatan, paastaroota kan taatan, raajoota kan taatan, ergamoota kan taatan, faarfattoota kan taatan, lallaboota kan taatan, geggeessitoota jaarsolii waldaa kiristaanaa kan taatan, anis akka Phaawulosan isin kadhadha dara. Namoota akkasii simadhaa maaloo hasiman du'a kee abaye waan ta'eef. Hafisifan afaan bineensaa keessaa baatee ba'aa dhufaa jira waan ta'eef. Hasiman nu jedhan. Iddoo alaannuuf, iddoo qabaannuuf, fuula ittiin gurraachessinu. Miidhamaadha waan ta'eef, cabaadha waan ta'eef. Wal simachuun gaariidha. Akkas jedhe egaa yaa obboleessa ko. Maqaa gooftaatti dhimma kana naaf raawwadhu. Waa'ee obbolotaa yaadaam, waa'ee obboloototaa yaadaam. Kiristoosiif jedhii garaa na ciibsi. Waanan sitti himaa jiru caalchiftee hojjechuu kee beeka. Abboomamuu keessa amanadhee kana siif caabeera. Achumaan immoo kadhata keessaniin Waaqayyo isiniif akkana kennu nan abdadha. Iddoo buufataa anaaf qopheessi. Mana hidhaa taa'ee barreessa. Akkati kana gootumoo nan abdadha, nan amanadha. Kadhannaa keessaniin immoo Waaqayyo akka inni isiniif na kennu nan beekaa. Iddoo moo naaf qopheessi jedheeti gara dhumaatti nagaa dhaamaaf obboloota kanaaf obboloota ko wala barbaan Waaqayyo kana jaallata. Kottaa wal barbaanna. Nama deebi'e moo gammachuudhaan asiman. Namoota akkasii irratti immoo hojjechuu qabna. Akka Phaawulos Oneesimoos irratti hojjete. Yoo irratti hojjenne namni kun isa kaleessaa caalaa dhimma nu baasu, nu fayyadu, nu gargaaruu danda'a waan ta'eef Waaqayyo warra wal barbaadan, warra wal simatan, warra iddoo waliif kennan, warra balbala waliif banan nu haa godhu. Anaanis siinis ammas irra deebiinis hin kadhadha. Barichi bara hamaadha. Barichi bara ulfaataadha. Barichi bara jabaadha. Barichi ituun beekin miilla nama jalaa fuudha. Ituun beekin mana Waaqayyo keessaa nama baasa. Kottaa wala barbaan wala iyyaafan torban arfaneef kanatu laphee koorratti jabaate Waaqayyo hojii qulqullaa kan akka hojjennuuf hunduma keenya gargaaru fedhii Waaqayyo namni hundumtuu akka fayyu gara dhugaa beekuu akka dhufudha. Adaraa gooftaa ani isin gaafadhaa akkuma Phaawulos jedhu kana hojiirra naa washaa garaana ciibsaa. Anaanis isiniinis Waaqayyo gargaaru kadhata gabaabaa warra akkasiif kadhanna walii keenyaaf kadhanna. Yaa isa hundumaa dandeessu Waaqayyo gudda, Waaqayyo jaba, Waaqayyo gabeessaa isa da'oo nama cubbamaan feene namni hundumtuu akka fayyu gara dhugaa beekuu akka dhufu kan barbaaddu yaa Waaqayyo isin kadhadha. Dur mana kee keessaa faarfachaa turanii amma sirbatti kan deebi'an. Meeshaa muuziqaa taphachaa turanii amma garuu sirbitootaaf yaa Waaqayyo meeshaa kan taphatan. Lallabaa turanii, raajaa turanii, faarfachaa turanii, barsiisaa turanii yaa Waaqayyo kennaati isaaniif laatteen yaa gooftaa mana kee keessa gugguufaa turanii si waaqeffachaa turanii amma immoo biyyi lafaa kan nyaate, seexanni kan nyaate, foonni kan nyaate yaa Waaqayyo ba'anii deebi'uu kan dadhaban, kufanii ka'uu kan dadhaban yaa Waaqayyo yeroo kana sin kadhadha. Maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin harki kee achi keessaa butee isaan baasu. Kasedhamni sagaleen kee baay'oota ibidda keessaa butaa baasaa'edha.
maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin garaa gaabbu laadhuuf, garaa qalbii diddiirratu laadhuuf, garaa deebi'u laadhuuf. Yaa Waaqayyo deebisi obboleettii kana, deebisi obboleessa kana. Amala garagaraan kan qabaman, suusii garagaraan kan qabaman, araara garagaraan kan qabaman, ituun beekin yaa Waaqayyo gooftaa garaan isaanii, lapheen isaanii, sammuun isaanii mana kee keessaa kan fagaate adaraa deebisi. Adaraa deebisi yaa Waaqayyo. Araaraan itti mul'adhu. Mee galgala kanatti mul'adhu. Warra isaan biraa ganama kanatti mul'adhu. Wanta isaan itti jiran kana jibbisiisi. Dhugaatiidhaan kan qabaman, sirbaan kan qabaman, machiidhaan kan qabaman, shiishaadhaan kan qabaman, ashiishiidhaan kan qabaman. Yaa Waaqayyo amalan taane keessa dhaqanii galanii yaa gooftaa manfasaawii asaraarii keessallee kan galan maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin bilisa habaan. Bilisa habaan. Bilisa habaan. Na dhageessa. Utuu ofirratti hin beekin mana keessatti illee kan badanii jiran maqaa gooftaa maqaa Yesuusiin deebisi. Dhaabatanii faarfatu, dhaabatanii lallabu, dhaabatanii raaju, dhaabatanii mul'ata hin himu. Yaa Waaqayyo garuu amalli garagaraa jireenya isaanii kan mancaase maqaa Yesuus Kiristoosiin harkaa kaasee isaan jibbisiisu. Maqaa Yesuus Kiristoosiin harkaa si baasee obboleettii nana. Maqaa Yesuus Kiristoosiin harkaa si baasee obboleessa nana. Maqaa Yesuus Kiristoosiin wanta itti jirtu kana si jibbisiiseera. Karaa teknooloojii kana. Hallelujah. Hallelujah. Shaakalan taane keessa galtee kan jirtu. Amalan taane keessa galtee kan jirtu. Namni kan siif hin beekne. Keessi kee dhumaa kan jiru. Dhiisuun barbaadda. Irraa deebi'uun barbaadda. Itti adda ba'uun barbaadda. Kan dadhabde. Maqaa gooftaa maqaa Yesuusiin amna humni siifa dhufu. Mee namoota akkasiif nan kadhadha. Humni siifa dhufu. Humni siifa dhufu. Humnachi keessaa butee si baasu. Humnachi keessaa butee si baasu obboleettii nana siifa dhufu. Obboleessa nana siifa dhufu. Yaa Waaqayyo namoota akkasii gargaari. Yaa Waaqayyo gargaari. Tu qalbiin diddiirratiin, tu yaada garaan geeddaratiin, ituun deebi'in. Yaa gooftaa lubbuun isaanii hin darbin. Lubbuun isaanii hin darbin. Jarana ammas irra deebi'een dubbadha. Namni gooftaa wajjin ture, mana Waaqayyo keessa ture, yeroo booddeetti deebi'u bilisummaan qabu. Gaddaadha garaansaa, miidhamaadha keessisaa. Natsaannataa hin oromu. Akka durii, akka tu gooftaan beekini gammadee cubbuu gochuu hin danda'u. Maaliifi sanyii jiraataa keessa isaa jira. Hafuura qulqulluu keessa isaa jira. Tokkummaa qulqullootaa sana yaada. Sammuu qaba waan ta'eef reebamaadha. Garuu ba'uu dadhaba. Harkaa ba'uu dadhaba. Warra akkasiif garaan keenya nu agadu. Yoo dandeenye mee hadhan. Mee dhaqaame hojii haasa'a. Yoo nama isaan gaafatu dhabanii. Akka haasaa bara si'anaatti ishee miti isaan qabate ta'a. Bilbilaa dhaqaa iyyaafadhaa. Yaa Waaqayyo ammas hin kadhadha. Araarra ta'uuf. Araarra ta'uuf. Araarra ta'uuf. Yaa Waaqayyo deebisi. Deebisi gooftaa. Iddoo jiran kana isaan jibbisiisi. Kana waan gootuuf galanni siif haa ta'u. Biyya keenya biyya keessa jiru kanaaf immoo sin kadhadha. Yaa Waaqayyo biyya kanaaf nagaan haa ta'u. Yaa Waaqayyo biyya kanaaf nagaan haa ta'u. Daraa dhiiga ola deemaan dhangala'in. Dhiigi hiyyeessaan dhangala'in. Dhiigi yaa Waaqayyo dhala namaa hin dhangala'in. Yaa gooftaa biyya kanaaf harka kee ol kaasi. Amma kunoo filannootu jira. Filannoo kanaan qabatee